abdallaa maalin deemaa kan maalin deemaa jirtanii arraan tana diini kan kee akka galaanatti lafa tana yaa'uuf لا sabbon to akkasiin amma waa isin macaas akkasiin nutiin kun isin amma isin kun nuran diqoo an tana bira dubbati tana bira cuma na dadhabit bitante eegaree funuma hiraartaan mo alaana taane dafi dawwali amma qalbii irra jiru nabsee jiraati tamam fuudhee dafi haala daa'ima tana qalbii si qabbanees fuudhee fida dawwali asuma dawwali asitama ati gadin baatu daa'ima aboo lubbuttiin jira aboo lubbuttiin jira daa'ima narraa fidaadhaa ji ammas taa'e dafa akkuma ajii baasatti daa'ima lasuma dafa lubbuttiin baraaraadhaa ji ajii maam qabnesi amma akkuma ajii akka qabatte wanni keessa deemtu daa'ima qabatte daa'ima tudose ma ajii dose ajii dose mi waluma dhoksitan ajii dhoksan jeen hajji numa takka ko basa soosun danda'u numa takka dafi abdallaa dafi aboo dubbilu raadhi sigaayi amma amma jechaan olin dafi gaabdella لا أما كسيم هاي الدانة مش خدات عبد الله لا سبون تلا كسيم وقا كسيم وقا كسيم كان أكملتو هاي كسيم تقول تيجري فلنا كسيم وادا زين سنة ويا سنة تندام أما بالبل أما جتشون أما جري عبد الله أما فينا سنجن عبد الله أما بالبل لا أما جري عبد الله أما بالبل لا سبون أكيد كنا قاعد كابيت جاري كسيم كان أكمل دافع أما بالبل أما بالبل يا عبد الله كبجا مرة كسين دوام هذا كسي كبايون وتما لا هذا زبون هو دافع بالبل عبد الله يلا لا ما أما مرة كسين جرامي ما نخلي جراتو بردايو بربانا والبوتي أي ما نخلي جراتو bakka feeti jiraadhu awwaan dhugaa jiran dubbatu jira تمام أنا أرابتي بقى أنا أما جدوجا أما وياه سينجد سان لي وأنا سيها سيسان عند ستك سين صوب معرف وبسين جت سير رابط ليس سان باس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل توتا في هردفتو خينيا كم نقبض فيا خسني قبل توتا في هردفتو خينيا أرانتنا وانا جايبه وانا سنلي دبي وانا نلي دبيتو asnubaasi ana fi caaltulle maal fi hojjettani hajjiin hidhaa jira akkasin beetan quba qabdani hajjii hidhaa jiru abdallaa janiin namicha abdallaa janiin san ni beeytani sa'iidolleen dhufeeti itti dabalame osoo qilleensaa fudhatee biyyaa humbarin hajji mana hidhaati baasuudhaaf karaa mana hidhaa kee qajeele maaltu isa naqe maaltu isa dhibee mee eenyu hajjii nu baase jeeni itti talabate innas kana hunda ka goosise eenyu abdallaadha saniifuu أنا في عبدالله سون تكاول جريهم بيهو جرو وقاج عالتون في دورة وراب ديرو تكتكنين أرجع لنا في إني أول مرة ولا ركنين بينو أرانت أنا قطوا حاجة جبدون سر كبا 60 عجمة قطوا أول مرة إنه جيران جيني يو أكتسا ممكن يو خطفتاته نتيسة يجتو تجرا وان حجي من هداتي جبازف وان ياتشسي هي أرانت أنا مفردي ساقايسين waan inni hajji gabbaasee fi bakka daa'imatti jirtullee quba qaba namichi sun saniifuu arra isa diddiisina laala akkanatti miila isaa lamaan ol deebisneeti akkana isa diddiisine waan isa keessa jiru guutuu himuu qaba yoo caaltulleen sosodaatte anaraan tana hin sodaadhu anaa fi isa waa lama qurxiidha maaliif nama dhibeef irraa hidhan baasee eega dhufeefu namichi jaldeessi suni dhaqee hajjiidhaa baasee maal argata barwaan inni argatu na dibe saniifuu arra lokosaa lamaan akkana qabnee akka gartee nama lukkuu miila lamaan qabee rarraasutti isa rarraasuufte caaltoote immoo yoo kora biraatillee qabuu dadhabde akkuma inni wayiin nandoo hin harkanarraa qabi ammoo tasaidoodha dhugaa dubbachuudhaaf an saidoo bakka guddaadhaan qabaaf maaliif namallee tuqee hin beeyne nama bakka hundattuu kabaja qabu saniifuu an saidoo nin tuqaasi saidoo waan akkana kana caaltuu maal taate jee bakka caaltuun jirtu rakkoo maaltu si mudate jee caaltuu dubbisaan see malee dhaqeeti hajjii mujrima mana hidhaati gabbaasa hin seen deemee hajjii gabbaase ilmaa karaa gubbaa harka kiisha kaayyattanii shir haya saidoo kanin siin jootini maaf kabajaa duraan qabdu firraa fuuta kabajaan kintaala jaan abbaan nu saddeebisa garuu arrawaan si kabaju hunda aari ati na aarsite sayid waan hin jee ibsaddu hin qabu waan ati hajjii baasuudhaaf na aarsite kana hundayyuu dhugaan ni baati namni walumatti dhufa guyyaa takka namni walumatti dhufa ati arraan tana hajjiin haana faarfatuuf immoo anaan if jejuuf immoo maal goota hajjii duraanuu mana hidhaa nagaan taa'u jiru maaliif gabbaafteen sin jee atilee nasaan fiidota dhaggeeffadde dhugaa dubbachuudhaaf
uleen harkisaaf hin cinnee jansan beektaa dhugalleen akkas dhugaan lafan baddu dhugaan caaltuudha numa baati sa'id akka keetii miti garuu akka keetiitiin silaatini arraan tana hajji mataa ol qabachiiftee boonsiteesi hidhaadhaa gabbaafte biyya duraan keessan turin keessa dhuftee arraati hajjii qabattee kararra deemuudhaaf dhufuun suni waan hedduutu akka nama ajaa'ibsaafi saniifillee humaan taanu nuti hajjii ammallee ifirraa dhoorkinaa tatanaa if duba hin deebinu maaliifi waaqaan nu wajjin jiran jaa saniifuu caaltuu yaada qabdu haa dabarfattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha ani dhugaa abdallaa sa'iidis akkasitti neenneeyyuu bakka guddaatti isaan eegee bakka ana kubboleetti isaaniitti na laaluun se'eeyyuu malee akkas na godhuun seene isaan immoo akkasitti na laallee ana dhiisanii ajji ofitti qabanii jechuudha achi ofirraa qabanii ajji gara isaaniitti qabanii jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Oma miti garuu ana kan nacha ofirraa qaban sana anaaf rabbi jira oma rakkoon qabu jechuudha kanaafuu amma abdallaa waamneerra hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa abdallaan illee duraanuma fakkaatetu waan argina keessaa guuraa ture citu hundana keessaa guuraa ture anillee akkasuman godhaa jechuudha afaanuma nagaadhaan kootta abdallaa si barbaadaa sitti naajama je'eni maaliif akkuma inni na godheen godhaa jechuudha dubbin akkas malee hin taatu biyya lafaa kanarratti yoo mataa gadi qabatte namni gadi jeesirran deema jedha kanaafuu gadi qabachuun hin ta'u mataa akkuma inni na godhan isaasumatti waamne mataa isa gaggaragalchuu deemna akkuma tumneellee icciitii hunda baasisuu qabnarra ani faati sabboontuu jechuudha akka qophaa kiyya na argate natti xabate miti sabboontuullee na bira jirti. Manuma kanatti waammanne waan isa goonu numa du'aa inni godhaan isiniin akkuma dhufu bichaa inni dhufnaan akkatti himuu sinuu nagartu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota keenya hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana tura. Isaan sayira bari. Tamam. Kootu se. Maal wala cufattanii gateetti? Simu wajjin akan nuti qorne taa'e. Haa sabboon tokkam? Nagaa. Kootu as taa'e. Taa'e. As taa'e. Yaa as ta'a. Maal? Abba as taa'e maal? Olta biriire. As ta'a. As taa'e bakka namni nama teessise taa'ani. Ta'a siya lafa'u? Rara hin ta'e. Ta'a. Akkam jirta? Jirra galata. Bu'aadha mana gamoo nama hin ta'e. Dibadda iyyoo kasi nyaatu iyyeessu. Yuusee yennaan wasiin nu ga'e. Yuusee yennaan wasiin nu ga'e akkam jirta? Isa jirra kunoo galata rabbi. Maatiin sabboon tolfaa. Nagaa akka keessanii miti akka rabbiitiin gaa. Silaa akka keessanii dhumnee waay. Namni waa nama horata. Namni nama horatu? Rabbuma nama horata. Sanamaayyuu gaa namni jireenya namaa hin barbaanne akka keessanii funfaan. No. No maal jireenya namaa jirtu. Maaf jireenya keenya isin gubamoo maqaanee deemneetuma bobbaa'ee hunguluun kuni maaf lafa isinitti dhibbise. La ilaha illallah. Nummo. Maala sabboon isinillee wanni mataa kan jira. Mee caaltu gurbaa kana sumaan narra argaa oola. Eddaan gubbaan nama rabbiiti malee keessa kuduraa rabbiiti. La anamo. Namni akka keessaa miti. Maa namni akka caalii na beekti maa hundaayyuu maa kun hunda. Siin beeka yaa'in wacciitii kositti machaa baheeyyu. Ati mana wacciitii namaa qabatudha. Ani obboleessa kiyya jee wacciitii kositti machaa ture. Animo. Eega. Ani maal ta'e obboleessa ammallee bira obboleessa kan kennan wacciitii guddaa sii qabu anuma tokko malee nama biraa ta'e ammallee. Haa edda namni wacciitii naa qabu suma qofa. Suma qofa miti. Atama hootan abdii faa wacciitii yanaa qabaa obboleessa kiyyaa itti laakkaadha. Anaaf nama abdii naa ga'u hin jiru. Abdiin obboleessa kosi dhugaadha. Dhugaadha. Durayyuu abdii waan hundarra inni na gorsaa ture dhugaan itti hin fakkaanne eengadde taaree tureyyuu isayyuu dhiifama. Abdii jechuun nama tokkotti hisaabamu miti. Dhugaadha sabboon deebi'eetta. Nama kumatti hisaabamu abdiin tokko. Namni foolii ofii yana qabatee akka maatii ofiitti gargaaraa lollee namni waan hunda godhaa ofillee amma simaama caattuudha. Garuu abdii amananii. Abdii amananii? Abdii amananii. Ati yoo? Animo. Ati nama Ani namtaa maalichi fi hunda isaa kun namni jiru namni ani bara waa hunda waan wannan hin taane hin jiru maaliif jennaan. maal laataate na duuba garagalte malee. Ati na duuba garagalte malee mana akkasi Caaltu amma gurbaan kun sanarraa useenarra wayyaa'u mataa kan akkasi akkasi na laalina sabboon maal godhan caalii kana maal godhan sabboon tureetanii. Wanni ani sii duuba garagalee godhe tokko illee hin jiru. Jaarsaaf jaartii kijibanii araarsa waan jedhamu saniif antiqoosii. Laani kijiba kanan fedhuga. Dhagaa na baasi kaa jaalladha.
Haya. Nabaas. Irraa fuudhi hayyee. Wannan kijibe yoo jiraatu isuma isin jaarsisi akkana si malee jedhaara isin lebira isa lebira le hodaqu si malee jedhaarti wanni jedhuuni wamisin naan jenneti dabalee araarsu ban jedhan jira araarsu jiraarsu ama dubbani akkam abdiin jedhu san waa ni bi adii jedhu san achi wargalee qajeelee waa jitti lehim yoo abdiitti lehim dubbiin hin ta'u akkasii ati ma kun araara jechuudha ani bar wannan man sandala geefu jidduu yaraallee deemee garanallee deemee araarsuuf malee akkasa adda fagaatanii anama fakkeenya daamatti misan qajeelaa irra fuunee deebisnee fi dandeennaa osoo hin taane bakka isin jirtu saniyyuu isa qabannu malee daamatti sanuu argachuu hin dandeenye isatu bakka inni kaayesanii daamatti isa argachuuf inni argamuu qaba dur ati mani beektu bakka daa'imatti illee jirtu ani beeku osoo beeke maa isa barbaada ati eddaan waan nummaani intaloo inni boodarra tana mana galfate maraattu tanaa wajjiinis hariiruma qabda ani mun qabu caaltuunis walumatti isin araarsa iyyata asuma deemta maalati basaasummaan akkanaatu basaasummaa miti bara sobanii jaarsaaf jaartii wali araarsuun asabboon akka sobaaf itti soban bar dhugaa isiitillee arganiitii fi nama hoggaa hagana miidhamee roorrifame caaltuun tuni intallitti alaa dhuftee mana isiitti galtee jireenya isii meeshaa sirra jiraachuu jirti odoo hin jin garanaasuma deemta wooma xaxxa achasuma deemta wooma xaxxa xaxaan kun barguyyaa hiikamu jira akkana arruma ol ka'ee arruma xaxamee arruma hiikamu ala sabboon hidhaan kun eeyyuwa hidhaan kun akka itti hiikamu amma hidhaan kun arrallee garanatti illee intala yoo maalitti xaxxahaa tam ta inni mana dhiisee biraa hidhaa seenin san maalitti xaxuuf achi dhayta walumaa mari'atuuf malee maal mari'atta duba sunfaan hayyee isaan lamaan jaarsaa jaartiidha sun diina caaltuuti maal ta'ii jettaan maa isi akkuma isii gaafadhee akkuma waan balleessi isi araarsaa yoo caaltu tanallee waliin dhabinaa malee waan biraa walitti hin qabnu haa caaltuuf isillee waliin dhabinaa waliin dhabinaa akka araarsaa kanachitti galtee fi halkanii guyyaa halkanii guyyaa mana san katee kanachi bultuu fedhaan walumatti nu araarsoo fi walumatti araarsuun malee waan biraan qabu wanni walii gaafa si buloo eenyu sinjee eenyu bulsi siroon bulle abdii waa abdii jira sabboon dhugaa ittaasa achumaa gadi hin bahu achi faa bulaa janii guyyaa tokko wallaa guyyaa tokko mana isii waliin buleen beeku wallaa amma taniin isiniin jiru hajjillee baaftan baay'ee galata rabbi galata rabbi galata rabbi siifi sa'iidoo maal harkattan eebbuma rabbii irra galatuma rabbii irraa arganni malee hajji baasuudhaaf namni keenya nama waan jazaa nu taatu isa biraallee jazaa argan caaltu biraallee argan intala san biraallee argan nu galanni keenya kan intala biraa maal arganne intalaaf jaarsa hidhaa baaftaniifi hidhaa baafneef hayyee isin kana nu taata way nu isin isin maaluma isin kannitan tarmusmeeta manaaf waama oli ka'ee sa'iidoon dhufee osoo magaalaa tanaayyuun babbaratin namni irra guddaan ni hun argin karaa bakka hajjiin jiru waan ni qaceeluuf maali barsanaa sabboontu san namni khayrii wani dalaguuf rabbuma irraa argatuuf namni jazaana khayrii ni tahajji dalii tammee tabraa dalagdabdanii boo masgiidatti hin galtanii kanumatu bar amma bar hajjiini nama nyaatee dhugu nama afaaniin dubbatu nama rakkoo fi himatu mire dura daa'ima bishaan lagaasanii bakka jirtu baasanii haadhaan wal garsiisan moo hajjii nagaan taa'ee kubzii isaa nyaatu mana hidhaatii baasan meessan manaa ajrii dalagattanii asirra waa isin hin galle jiraara sabboon wanni isin hin galle tokko daa'ima sabiyyii isin yaaduun namni akka keenya yaadan jiru isinillee yaanne haatummaan tunuu yaanne maali haadharra eenyutti yaana haadhuma itti aaname daa'ima san namni fuudhee dhoyseen hajjiidhaami hajjiidhee atillee an keessa jirta ajiraadhullee haala sabboon anaa miti isin nama waliin naqabaa malee an keessa hin jiru hayyee daa'ima san fuudhee dhoyseen daa'ima fuudhee inni dhoyse san namni tokko yoo karaan beekin daa'imnummaan sun akkamii argamti yoo inni hidhaa san shan ati ni beekta karaa hin beeku daa'ima ni beekta abdallaa bakka daa'imni jirtu bakka daa'imni jirtu hajji baaftemi hajjitu beekama hajji beekamti wanni hajjii baafneefu yaaddoo daa'ima saniitiif haadha tanaatiif jecha mush intala sanii isa intala sanii baasuu osoo hin taane namnummaa wannummaan hajjiyyuu bakka sanii isa baafneef sababa daa'ima tanaatiif haadha tanaatiif sababa daa'imaati maaliif haadha tanaa maal yaanneeti sadaabbaa dhugaa wayiwaatiniiti daa'imni akka hajji hidharraa baafteefu daa'ima bakka jirtu quba qabda hajji mistira isaa sitti himaa baafte baga baafte garuu arraan tana daa'ima bakka fiddee haadhaaf kannuun sirra jirti amma bara itti deemaa irraa sanillee hin dhiibnu sanillee hin dhiibnu eessatti deemtan eeyyuwa gara deemaa jirru isa baafnee miidhaarra baafnee jennee akkasitti hin dhiibnu isinii galaan isiin tunillee dubartii rabbi isinii haa ta'u rabbi isin haa kabaju kabajitanii mataa irra baattanii maatii keessa waliin kunoo kurfaa kennitanii kophaa jiraataa jiru akka nama ka'e waan hidhatti nagalatoonfachuullee hedduun guddatiniiti garuu daa'imatti caaltuudha eega caaltuun bee an haga daa'imattiif iddoo mana kana gadi hin baatu animo
Akkasii Silaa miti. isatti gadi baay'ee. Akkasii miti. Eega gadi hin baane. Akka akkasii miti. Haala sabboo akkasii miti. Ilaame waan goon. Waan goon. Nama hajjii baafnee hajjii baafnee caaltuu fi daa'ima isiillee osoo isiin arganne dhiif. Akka hayyee. Wanni nuti deemaa jirru namni waan biraa jedhee waan biraatiin nu arrabsu malee nu fayyadima dalagataa. Hayyee. Akkitti fayyadi dalagataa jirru. Akkayyuma akka kunis kayyuu. Keeyri ajaa'ibaa. Maaliif daa'ima tana fuudhee qaalii sun dho'iseemi. Daa'ima san fuudhee amma akka inni kennuuf ammallee akkuma hidhaa baafne san inni tuqudha. Hajjiin hoggaa hidhaa jiru sila hidhaa san keessaa himsiisuu qabdanii. Eega achirraa gabbee akka isaa san ni bookkisa. Eenyu daa'ima baasisuu danda'a. Ittuun dhiisan kaafuu caaltuun mallatteessitee nam tokko akka biraan dhumne nyaatumaa guyyaa tokko namni fidee hin jiru. Haati mallatteessime isin bara gubbuma isin itti naqxanii isa baaftee na dhibee miti. Daa'imatti caaltuudha amma odoo asriin tun hin geenyetti daa'imatti akka asin dhuftuma bilbilaan godhi ammaan tan. Daa'imatti bara. Amma bilbilaan godhi daa'imatti quba qabna. Isin keessummaa haamtanii. Duba keessum. Si hajamee Nuti keessummaa si haamne malee dhugaa jirtu akka ati dhugaa jirtu baattu feenaa miti. Isintu mana jiraayyuu nama caaltuun natti himne yeroo na bilbilte. Mee waa kootumee waa si hajamaa. Abdallaa mee hin alaalanii alaana lammataan dhukkubsanii as kan telefoona keetillee. Na baasa. Bilbila keetillee as kan bilbili gama harkaan qabu na baasa. Caaltuu waan naan jedhe. Waa si hajamamee kootuu naan jedhe. Ayyee. Wanni na hajamte immoo dhufee misalee sila nama nagaa isin gaafataana malee isa nama dubbii jiddumaan karaa na qabdan. Amma karaa na qabdanis waan kana sila waliin mar'anneen uwwiteennee osoo akka wannaati osoo hin taane. Yaa jira namicha dhoytu nakkaaseen akka waan tahaya. Dhagaagaa mari'anneeti sila akka aniifis hin jaarsa taane jechuudha. Caalii irrallee osoo hin gorin, hajjii irrallee osoo hin gorin, osoo intalasa irrallee osoo hin gorin nu mari'anneeti daa'imni sun akka argamu gurbaan kun bahe ni akkam goone daa'ima kana fiduu qabna arguu qabna jennee waliin mari'an. Osoo amma isinillee anama caaltuu. Waliin mari'annaami hajjiin ni bayaa hin bahu eenyuun mari'atte. Animo. Isin guyyaa meeqa isin bilbila keessan cufa. Abdallaa maaliif sobda? Abdallaa maaliif sobda? Somni haraamaati. Ati alaa hulliyaan ati alaa hulliyaan arraan tana haga daa'imatti sagalee nu dhageessiftu bilbiltee daa'imtiin kunoo tana jettu mana kana gabbaa'uun kan gahee hin jiru. Walumaa torbee kan keessan gadda. Torbee miti arraan tana murteeffadhe waa lama callaadha. Hajjii dharraa baaftee akka hajjii dharraa baaftee daa'ima siidhaa fidiif. Tamaam sanin madhanna waliin jirra. Caaliin maam naam tere waan naam tere nattaan. Kanumaaf nuti amma daa'ima barbaadna. Akkuma hajjii akkuma Se'idillee otoo ammuma xiyyaarra. Maa Se'idii waliin waa mina reesi. Laa. Quba naam ta'a. Sumaatoo Se'iditti bilbilee hajjiillee baase. Akkuma hajjii baase daa'ima fedha. Inni lamni amma sa'aatii kanatti obsaan akka nu bira jiraattu fayyada. Akkasii ammatti waan naam tere naam. Akkasii miti bari. Ana qofa maam tarreessa maam akkas taanaan Se'idii waliin baafne. Namni bu'uura bakka tana dubbii beeku eenyu? Si. Aywa. Laa ta'ullee sabboontu bakka san namni caaltuu bilbiltee mee hootu caaltuu wayii maare jee mee hootu caaltuu wayii maare jee isillee wasa itti naqxee daa'ima xiqqoo waan argin godhe isillee waamee barnaa dhufuu itti laala Abdallaa amma waame caalii guyyaa na waamte icciiti kiyyana keessaa guurte otoo waa'ee daa'iman itti ni minna gadhiisu. Sanillee bara osuma si himuu heetu ati fuutee jabanaa fuutee na aaree wanna jedhee dagadhee jedhise malee sanillee bara dura weessa jirtaa jennaan sa'a meeqa gadi taa'e. Ana hunduma si himuu heetu bara caaltuu hin amma daa'ima ni fiddamu takka bilbilsiiftamu dhageessiftamu akkami dubbii. Osoo daa'imatti osoo anuu hin jenne osoo namni biraatu hin jedhe hajjiin giddi fuudhee fidaadha. Akkamitti amma durumaan fuusisin hajjiin daa'ima fuudhee waa hidhaa seene eega daa'ima wajjin tura hidhaa seene. Laa inni barbakkasanii wanni jedheef eega dura fuudhee jalaa dho'isse baay'eetuma karaa sin kennaaf jee waadaa nu seenee tuma bahee ammallee. Waadaa seenee bahee? Waadaa seenee bahee. Maaloo caalee. Hajji waadaa seena? Hai mujirba rabbi sudaana kami waadaa seena waadaa maal seena? Waadaa nu seeneera. Ate maantana nagaa dubbuma kan olii gate oofte waan haasooytu wallaaliniiti baga rabbiin si fide baga nu ol dabarte. Telefoona kan kee ol baasi amma bilbilii amma tana. Bilbila rasiidaan qabdu? Laa saniitiin. Laa bilbila rasiida qabu ni jira rasiidaan qabdu as kan yoon kan? Rasiidaa fi miti ala sabboontu. Haa akkamiya? Ilaame akkasitti. Waa hundaa jarjara osoo hin taane surreen jarjara hidhatan dhaabicha namarraa buuti yaani isin gaadhe. Maakiniiti maakmaanu ka duraantu si gaate arraan tana. Amma. Ala dubbiini xumurantee eega ati nu bira geessi. Duraan halaaluma si arginaa ganduma namaatitti caaltuus yaamtee kan jettaa miti. Arra dhuftee nu mana kiyya. Rabbi si fide. Hayyee. Maama dhageessan nama dhufe shaayiin dhuguu haasoo waan qabdu. Maal Shaayii suusuuf deemna shaayii amma qorraa feeta. Dafi.
شاي كما قبض النوبين abdallaa nan jabin gaamal isaati kolfa jirtaa bara tuutaa lubbuudhaa jan adurreedhaa tapha لا كل فاميلي hayyee nuti nuuf dhugaa dabalati siif tapha Dami bilbili gaama. لا أمام بالبيت أمام تكا abdallaa ما عندي ما كان maal hin deemaa jirtanii arraan tana dhiini kan kee akka galaanatti lafa tana yaa'uuf لا على زبون دو كزين أمي لا واسين مش كزين نتين كون سينما سينين كون نورا ديكو an tana bira dubbati tana bira cuma nagaa dhaabit bitante eegaree funuma hiraartaan moo alaanaa Dawwali taane dafii taa'u. dafi dawwali Amma qalbii irra hin jiru nabsee jiraati. تمام فولي dafi haadha daa'ima tana qalbii si qabbaneessi فولي في ده Dawwali asuma taa'in asuma dawwali أستمع ati gadi hin baatu daa'ima aboo lubbuttiin jira اسمع أجي aboo lubbuttiin jira daa'ima narraa fidaadhaa ji ammas taa'e Dafa akkuma ajii baasatti daa'ima lasuma. lafaa lubbuutiin abaraaraadhaa ji أجي ما مكمل Amma akkuma ajii akka qabatte wanni keessa deemtu daa'ima qabatte. دائما تدوس ما أجي دوس hajjii dhoysemi Walumaan dhoksitan. Ajii dhoksan jedhin. hajjii numa takka Si kophaa walumaan soosuu hin jirta. danda'u numa takka dafi abdallaa dafi aboo dubbiin uraadhi si gaa'ee Amma amma jechaan waliin dafi gaabdella. لا أما كزين hayya daa'imicha kaddaati abdallaa لا زبون تلا كزين وقا كزين dhugaan akka Dafi gaa. كزين كان akkamitu دقا hay akkasii miti nutti eegaree fudhanaa akkasii miti وادا زين سنة ويا سنة تندام amma bilbil Lakka amma feena. أما جتشون أما جري أما abdallaa amma Amma bilbil feena siin jenna abdella daa. amma bilbil لا أما جري أما abdallaa amma bilbil لا زبون Akka kee kana gadi qabiiti. جاري كزين كان Akka mire dafi dee amma bilbili. Amma bilbili abdella. كبجا مرة كسين دام harka gaqqabii akkasii cabaayoo nuti ma harka gaqqabii هذا زبون هو Dafi dafi bilbili abdella yella. لا ما أما مرة كسين جرامي mana kiyya Mana keessa jiraaddu jiraattu. bar daa'ima barbaanna waan lubbuuti ay mana kiyya jiraaddu bakka feeti jiraaddu awwaan dhugaa jiraan dubbatu jira maala kan kee dharattu ni deddeema أنا أرابتي بقى أنا أما جدو جا أما ويا زين جد سان لي وأنا زين هذا سان هم دساتك كسين صوب نواريف وبسين جت سير رابط ده إسسان باسه دامتي اللي في دوفي ده أكاسي على سبون دو أما من كيسين جير لا لا ما نوفيتي كباجايو نمو أما نامني كباجايو نمو في ما نوفيتي يو نمو ساري مالي nama dhaggeeffadhu annamallee niin kabaja namallee niin simadha garuu atin osoo na bira dhufini coraarra narra cinceessite aariin tante osoo ijaarsin argin ani if qaqqabe malee dhiigaan na danfaadhaa jiru dhiigaan na danfu jiru لا على سبو أكاسي kalaasu لا أما وانغو aboos kafanarra afaanus usafaaniin أمبرواز afaanus iti daa'ima ammaan tan daa'ima akka dhuftu godhe أما إلى لا bar dubbii takka filaman feenu dubbiin guddatteef harratti hin fe'atanii jiran himi waan jette as iddoo isin jirtu hajji bira deemnee hajjii amma hajjii isin illee dheessaa mire hajjii fuudhee iddoo isin jirtu daama kan geessu godhaama walii yaane eenyuutu nu bira nu geessa ammaan tana moo amma hajjii bira isin geessa dura bilbili amma bilbilaa miti bakka dura nuti hajji ijaan arguun feenu daa'imatti feenaa dura bilbili Akkuma inni akka baateeti bilbiltuu ofitti bilbiliiti daa'imni eessa jirti yaajji jenna akka nuti bira jirtu inni dubbatin amma akkasiin akka nu bira jirtutti dubbanna wallee keessarraa kun abdalla. akkami duuba abdalla waan dubbannisaa akkasii miti inni dubbadhaa sabboon inni dubbadha ilamaan goon Amma hojjumantaa bilbiluu haadha sabboon achitti bilbilee daa'imni eessa jirtaa jedhuun. dafi bilbili bilbilaa miti amma bilbilaa Maaliree? qaamumaan biradhaan qaama biraa Qaamaan bira itti bilbilee daa'imni eessa jirti. hin dhayu ijaan isaa arguun feenu ijaan arguu hin Feetanii feenu ree? hin feenu bakka daa'imatti hin jirtu ni beekamu hin beektu ani hin beeku bakka daa'imatti hin jirtu hin beektu hin beeku numa hin beektu ana hajjii bakka inni jiru beeka malee daamatti bakka inni jiru hin beeku abdallaa hin sobin laa hin sobu hin sobin amma kana addisi baasa hayyee duba akkamitti hayyee ma bilbili gaa warra micoon jirtullee eegan beeyne warra ajjira irra ol qabsanii tapha bilbili mee daa'imatti ajjeesii jirti arragama hajjii malee hin qabu hayyee telefoona lafa kaaye telefoona asirra kaaye dubbii takka malee haala sabboon tokko akkasii miti telefoona maan irraa goote immoo hayyee maan tan kaatee deemuu hin dandeessa kaatee deemuu hin Nu dandeessa ageessu kaa bakka daa'ima haadha sabboon eessa deemaree? yala uffata deemeeyyee Kai. uffata garagari yaaltoo kophaan deemnu wajjin yaana isaa Ta'u amma baaltoota uffannutti Eh. barreetti cufna asumaa ta'u. asumaa taa'u Asumaa ta'u inni dabaadha nu jalaa badaadha sabboontu. Nuti yoo ulaatti cufna ulaatti Itti cufna godhamu. ulaalaa qollofi ulaalaa qollofi deemi haala sabboon tokko Ulfi irraa baasi. eessa dhaqama mana keessa mana eessa dhakaa naannuma kanaa eessa dhakaa bakka dheetu rabda asumaanuu jala gadi lixiin jimee laftaan jalaa haala sabboon tu maal telefoona fidaa kaa waliin Telefoon? deemarraami ajaa'iba qaba telefoona si kanneenaaf rabbii ummata akkam biraa na fide yaa rabbii